Ashama Arakafuni kabajamtoota jaallatamtoota maatii YouTube channel kiyyaa nagaan bakka jirtan maratti isiniidhaaf baay'atu mee akkam jirtu mee qaqaalliiwwan koo har'a shorba hojjechuutti jira jechuudha. Shorba yookiin immoo suub isa jedhamu hojjechuutti jira jechuudha. Egaa walumaan buunee ilaallu shorba lukkuu yookiin immoo daanqoo yookiin chikinaan hojjedha jechuudha. Kunillee kuni qinceedha jechuudha akka biyya keenyaatti kun immoo daanqoodha. Kuni qimamoota jechuudha ittiin babaa'isu xiqqoon itti goggodha jechuudha itti baay'ate sirrii miti. Inni kun immoo waa sadii shunkurtii adii yookiin immoo qullubbii yookiin kun immoo shunkurtii baaroo isa jennu akka biyya keenya gara Ambootti baaroo jenna shunkurtii isa dheeraa sana. Kun immoo shatta kan jedhamu jechuudha akka baraa jaannabeef isanti fayyadama. Kun immoo shunkurtii diimaa jechuudha. Walumaan ilaallu shunkurtii diimaa jechuudha. Mee walumaan ilaallu. Dursa zayitiin itti godhachuudha. Zayitii itti godhee distii biddatto iseera kunoo distiin koo hodhee jira jechuudha. Egaa shorba ramadaanaati jechuudha. Shorba ramadaana hojjechaa jira. Walumaanuu hojjennu zayitii ittiin baay'isu xiqqoo itti godhachuudha. Zayitii yoo baay'ate namatti hin tolu jechuudha. Shunkurtaan itti godhachuudha. Egaa shunkurtii bilcheesseen jira jechuudha. Shunkurtiin erga bilchaate immoo daanqoon itti godhachuudha. Kun daanqoo argitanii akkuma jirtan miiccee baay'ee tokko babbareecheetan jira jechuudha. Miicceera sirriitti miicceechuudha. Miiccee qopheeffadhee jira jechuudha. Egaa kun amma qimamii isaatti naqaatan jira jechuudha. Akkuma argitan isa kana qopheesseetan jira jechuudha. Badaa shorban badaa qolaalla'uun barbaachisu jechuudha. Kun hunda isaa wanti naqeera. Hundi isaa walumaan bilchaata. Nan qadaada waan ta'eef jechuudha. Wanta qadaadamuuf wanta qadaaduu barbaaduu fi dafee gaditti nan naqaa jechuudha. Kunoo shunkurtii adii kana qullubbii fi shunkurtii baaroo isa jedhan kana fi kunuunsa damma akka kizbaraatti qaxaqaxee tumeedha jechuudha. Walumaan itti naqachuudha. Kunoo bishaan danfillee nan qaba bishaan danfeetti naqachuudha. Sabooda immoo waan ta'u ilaaltu shorba baay'ee mi'aa jaallatamaadha. Yeroo ramadaanaa yeroo xoomamu hojjetama jechuudha inni kuni. Yeroo xoomanii fayyadamu jechuudha. Yeroo xoomitti fayyadamu jechuudha. Guyyaa guyyaan hojjetama kun jechuudha. Ho'aa isaatti nyaatama. Kun akkuma argitan bishaan illee itti naqee jira jechuudha. Sababbiin isaa nin qadaadama jechuudha. Xiqqoo ishii tureetanii qincee yookiin immoo burgurs isa jedhamu sana isatti naqa jechuudha. Tole gaabboloota koo kunoo waan taafeenti nan naqadha etanii ashaboollee kunooti. Ashaboon itti baay'isu sababbiin isaa nama hin barbaannetu jira jechuudha. Kunoo maajii